amma moo booda yoom jiidha tuuttata birraa moo arfaasaa yoom ba'ee mul'ata yoom magariisamee yoom latee hawwata aduun barii baatu yoom galaagalaastiif baalarraa funaantee yoom iddaaf lolaastiif aduun saafaariin yoom itti dhiichisa hundee ishee tortorsee buqqisee ishee gatuuf yoom itti wiixxisa yoom qilleensa fuufee ara galfachiisa. Waltajjii garaagaraa irratti qof dubbii yookaan monoloogii hojjechuudhaan beekama artist Haftee Baqqalaa. Dargaggeessi kun gara addunyaa aartiitti akkamiin dhufe? Monoloogii akkaataan itti eegane yeroo barataa turetti mooraa keessatti fandamentaal of aktingii keessatti monoloogiin hin kennama akka qabiyyee tokkotti kennama ture. Yeroo sanatti baay'ee irratti xiyyeeffadhan ture, baay'ee nan jaalladhan ture. Sanumaan kutaa barnootaarraa eegalee gara waltajjiiwwan adda addaa irratti dhiyeessuutti dhufee jechaadha. Sanumarraan hojjechaa waltajjiiwwan gurguddaa irratti dhiyeessaa amma immoo hanqinni gama monoloogiitiin jiru immoo iskiriiptii yookiin barruu xabee monoloogii waan hin jirreef inni sun rakkoo fakkaatee waan natti mul'ateef immoo maaf bifa kitaabaatiin bifa saampilii ta'u barataan kan inni irraa ilaalee yoo fedha monoloogii hojjechuu qabaatee akkaataan itti carraa sanatti fayyadamuuf jedhee kitaaba kanallee amma yaadutti ga'eeraa jechaadha. Hafteen erga barnoota isaa tiyaatiraan digirii jalqabaa baratee xumuree yeroo isaa hunda aartiidhaaf akka kenne hima. Ana ogummaan kun jalqabumaayyuu kaasee hojii aartiiti. Kanan baradhees aartiidha. Kanan ittiin hojjechaa jiru ammas miidiyaarraa hojii maaktiingiitiin dabiingiin hojjedha. Gara fuulduraattis hojii aartiin hojjedha. Gara sanatti waltajjii nan hojjedha, daayirektingii nan hojjedha, barreessuus nan yaala. Kitaaba monoloogii yookiin qof dubbii kan jennu afaan Oromootiin kitaaba afaan Oromoo jalqabaa barreessee xumuree gulaalchisee mana maxxansaa jira. Hojii aartii fi aartii irratti qofa xiyyeeffadheen hojjedhee isaanin jiraachaa jira. Artistiin kun dhimmoota mata duree garaagaraa qaban bifa qof dubbii yookaan monoloogiitiin waltajjii irratti dhiyeessuudhaanis beekama. Jirma qabbaneessee hundee boqachiisa. Aduun seenuuf jettu yoom nagaa gaafatti. Inkooshee fudhattee yoom ergaa dhaammatti. Qalbiin geggeessitee yoom gaaratti baafti. Achi sollee bitee dukkana da'achuun yoom idda yaafatti. Yoomi guyyaan suni meerre. Waltajjii hedduu hojjedheera kan jedhe artistiin kun caalaatti kan mararsiifate innaa ibsu. Kanan yaadadhu keessaa waltajjiin baay'ee natti tolee yeroo hundumaa yaadadhu fi waltajjii gaarii irratti ani performi godhee jedhee yaadu monoloogii qaroomina kuush mul'isu tokko barreessaa Biqilaa Abanuutu barreessee anatu performi godhee waa'ee qaroomina kuush kan ibsu ture. Hortee qaroo fayyuu warra addunyaadhaaf hiikaa kuush madda waan hundumaati yeroo gurraacha Afrikaa qaroowwan ji'oomeetirii fartii warra addunyaaf ogeessaa akkas jedha tureera ergan hojjedhee jas monoloogii sana baay'een jaalladha. Irra deebi'ees immoo bifa adda addaatiin si'a 2-3 hojjedheera. Kanan dagatu. Gama qof dubbii yookaan monoloogiitiin namoonni hedduun hin jiranii jira Hafteen. Hanqinootni garaa sanaan jiranii dandeettii ta'aa yookiin taatu aktara yookiin aktarasa isa jennu sana diviloopp gochuudha guddisuudha. Aktaroota qaxalee fi aktaroota jaboo ta'an sana artii Oromoo keessatti oomishuudha. Namni monoloogii hojjechuu danda'u aktingii kamiyyuu kaarakteriin kamiyyuu yoo laatamee fi dandeettiin ba'achuu isaati jabaa waan ta'eef namni monoloogiitiin reersi yoo godhee shaakalee yoo guddifachaa deeme aktara qaxalee hin ta'a. Kanaaf aktaroota leenjisuu irra darbee dandeettii paashinii isaanii iddoo isaan jiran sanatti jajjabeessuudhaan gara fiicharii artii Oromoo guddisuutti tarkaanfachiisuu sana raawwachaa jira deeyyaa. Dargaggoonni kennaa isaanii hubatanii jabeeffachuuf jabaatanii hojjechuu qabus jechuun ibse. Anarraa waan isaan baratanii waan itti amananiif yookiin kennaa isaanii beekanii waan itti amanan sana keessa jiraachuu jabaatanii hojjechuu fi hawwii gaarii saba kanaaf qaban kallattii mataa isaaniitiin kennaa mataa isaaniitiin yoo hojjetanii milkaa'u yookiin immoo namoota kaaniif bu'uura hin ta'u kan jedhu narraan baratu jedhee yaada. Sababiin isaas addunyaa monoloogii keessatti anaaf namni fakkeenya naa ta'u hin jiru keessumaa gara aartii afaan Oromootti. Ispeeshaalii anatu eegale yoon jedhe iyyuu amma hin danda'utti jechaadha. Aartii Oromoo keessatti monoloogiitiin yeroo baay'ee kan waamamuu fi kan hojjetu anadha. Damee fiilmiitiin jijjiiramni jira. Garuu tiyaatiraa fi qof dubbiin hojiilee waltajjii irratti hojjetaman irratti hanqinni jira jechuudhaan Hafteen hanqinicha guutuudhaaf akka hojjetamus eeree jira.
Artist Haftee Baqqalaa fuuldurattis gama aartiitiin hojiilee namoota dirree hojii kanaatti makamuu barbaadan ga'oomsuu fi leenjisuun aadaa, safuu, seenaaf duudhaan uummatichaa daran bahee akka mul'atu taasisuudhaaf akeekan qaba jechuudhaan himee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Aduu si dhoksuudhaaf biyyoo sitti haane ruuknee si dhoksinee achiis kaane yaane dachaan nuu biqiliif biyyoo dhadhaanne gaaffii qoonqoo keenyaa garaacha gabgochuuf qe'eetti bobbaane waan akka farsoodhaa irratti dhudhaane nyaata nuuf qophaa'e sunda dhudhuubbanne achiis quqquuffannee qabnee wal eebbifnee suutatitti rachaa qe'eetti bobbaane nuti warri amantii guutuu sicha facaafne hin biqila seenee dugda deebisuudhaaf laga gama ceene malee yaasa si facaafne sanyiin kee maaf goge jiidha xuxuxxachuurra maaf filatte hongee